مار جارتي خي خوتي جانا كون مرات راح نعمل جنين عندنا ايجا أمي أوي حمزة خن جولة ميك أب فادا أكاكياتيكا أكو مدوغتو fakkeenya bakka kiyyatti lammeen faadhiiro لما سارة اكاس أكا خيجتي في أكا مارت أكا ميمزا وما أنت تلينك بحيد النار ابو بر كايو صاحب خياتي بر وما تجاري وما تتي متى ده ايه inni dhiiskalumaan ammarkadde akkasitti anaadha iskendera iyyee fayyaan aniyyi على فريق علي kunis ilmuma kiyya Sheekha saahiba kiyya, sheekha. quxusuu boodaati وما تبرن جرتو همزة تونس وما تتي جبس باير راغو يا خطير أمي ooy مي تكاكنا جيني لالي أورمون تمرتي ياو بربادي ayyee رزقي ربي أشمت سنتي أبوسو خرب ياتني متي بيجنا ما أفتني سرطانيان تين أشمت تجارة تاجين تكمه هارني ني أرتي أورمون تندواي amin أكان akkaan jee ها wallahi biyya teenya yoo namni adiin akka keenya gurraachitti dalage biyya teenyatti hin dalayne ni garta أكان أخونا أبو biyyi teenya intala dubraati أكاس أنتو كمان والله دبرو oggaarra waltaan tan amma duraan jee أكان duriin zakkareeni ذكريني أمسي أمي ooy فاتوتشي مانا مدامي خسرت ميشانو تقودتي جتي ayyee سومنا خل مدين تونس نجتي جتي ayyee تايمي خينيا مامدون خدورا وجينتي ميشان انا لدي كانو سومنا جنو جلا بدي دواي نو غدا دا كرب ميشان لا في سوجن دواي تقول تنس إيه rabbi ni alaafis آمين آمين جا ورد جلا haa ta'u آمين آمين جا anin godhu rabbii godha أكان ايه والله yaada muraada keessan isin yaa guutu آمين 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 bakkan yattanii olitti ramadaanaa rabbiin abbaan saddaqatu qiyaasuman baan itti fudhatu rabbiin namaa ta'a أكان ايه والله akkasin rabbii isin yaa ta'u آمين أما اللي أمي aya مامدون بيا أوروبا أنا خيسا جرو نيركني نما خينيا موقع دمني aya shamarran tokko nagarree shamarran biyya arabaa jiru kana mee yoo dandeessan du'aayi itti godhaatuma asitti kara biyya faranjii tanatti nuti as xaragaa jamboo ni gaa namni keenya arabaa argamurra faranjii haa argamu ergaa taate. rabbi haa geessu Amiin. Kota. eega manaa ba'an bakka bahaniif rabbi haa geessu أكان rabbi haa ulluusisu آمين haa taa'u dhagaarraa haa godhu آمين haa dhaabbatu mukarraa haa godhu آمين hin arkin hamaan آمين hamtuun hin arkin آمين waada bakkaan haa ge'u آمين akkasi gaa seenaadhaa gaafa taati takka gaaf tokko ni himtanii أكان Akka ajaa'ibatti. akkasii fi akki subhaana rabbika أكان izzati ammaa Ammallee kan jedhu ummi ها ayyee yaa ummi hafuura sitti kutee kam? dhumaatiin miti نقاري سو Ayaa dhumaatiin takka godhi jeen takka godhi jeen ummi jeen namuutu mana keessaa dhibamaa yookaan dhukkubsatu qaba. Mara isaanii rabbi hafu jeeni jemme warra jala jiru kanaan kan gafiisu. قلت rabbi haa fayyisu آمين dhukkubsatuma ummata maammaduu آمين Wallahi. rabbi haa fayyisu آمين rakkataa rakkoo haa baasu آمين yaadawaa yaadaa haa baasu آمين beelawellee beela haa baasu آمين adeerallee daaraa haa baasu
آمين سبب قلة ولياجيس آمين قبو قال لي ربي هاجيس آمين جيسم مقرسا قبو قال لي ربي هاجيس آمين أبو قلبي قبو يدل نول هاجيس آمين رحمة رحمة نواغو آمين كتانو ناجو آمين أقول ربي بيك سبحان ربك رب العزة عزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله يا عزيز يا غريب يا الله يا عزيز يا غريب يا أكس كن فيكون فيكون وما فورة تختي والله نجا نجا نياسة نجا 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 نيجا سكنت كبدني توفدا نبان سكنت هذا دعين قد جرا injirtu ga shagoyen injirtu hay mal kabde me waso mana kana gutu mangabtu bari وما يانا كتوني namni kun ibsaan dhalaa malee hin fadhu jedhani dhiirti dhiira maal godhuu feetii jennee amala kiyyaa waan kanatti itti narraa himii jedhu uummata kanatti takkittu. mera deebi Yaa ummaayyi hin dhageessuusi. si dhageessi Dadhabdeen jalaa calliftee namni biyyaa kunaa. maal jirti si dhaga'u jirti moo dubbachuu jirti Ummi Oi akkan jedhu ayyee abbaa beeraa abbaa shamarranii abbaa maarree naan jedhanii aniin kun ilma dhiiraati. haya shamarran kana rabbi nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam imaanaa dhaame. sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hayyee Kanaaf shamarran kana jabeessee shamarran kana wajji oolaa kana maarree shamarranii kamaarree janiin naan rabsanii dubbii kana du'aa itti narraa godhe warra akkas jee naan rabsu. abbaa beeraa jedhan Asirraaf tegaam diini fidda. Akka ajaa'ibatti jiru. Dubbiin Itoophiyaa bara du'aan Itoophiyaa duraan macarashaan bakka hambisan hin dabartu bara. akka nama ta Itoophiyaa malee taqee balamtu hin jirtu du'aayin Akkasiimi. Akkas. Amma hamdiini feetaa. Amaanaa jabeessinaan rabbi bira zaja qabda. akkana jabeeysi Dubartiin haadhateeti. akkan Dubartiin obboleeytiiteeti. dhageeffadhu Bira kaartoona tokko biti. Dubartiin haadha mana keetiiti. haa Dubartiin intalateeti. akkana dhageeffadhu Na dhaga'u jirta. Si dhaga'utti hin jiru. Amaanaa rabbiiti. haa Alayhi salaatu salaam. Sallallahu alaihi wasallam. Keenya jennaa jabeeysi. akkan Shamarraniiti siin jee kanaan si qoose. Wallahi. Rabbi sirraa hambisu. akkan Aamin aamin. Rabbi sirraa hambisu. aamin aamin Arbi qunnuuxxoon okkolu ati ifi amanii rabbii kee amanii oofadhurra jirta. akkana kunu Dhageessitee? Ayyee. Dura ifitti amanuu. Rabbitti amanuu. akkas Wallahi. Amaanaa fuula dura baadhadhaa jee rasuulli rabbii alayhi salaatu salaam. sallallahu alaihi wasallam Fuula duratti jeelaal duyda duuba okalleen kaayatinaa. mm Fuula dura qabadhaa amaanaa jabeeysaa jee ergamaan rabbii. akkan Akkasin rabbi sirratti haa jabeeysu. akkan Akkasin dalagattee ati. akkan Akkasin sirraa hambisu. akkas yaa min jee woo yaayyaa nagaan tura Da wallahi minin na jeefte irra yoo aminin tu dirriba na qotte anis nu waa itti gaafata wallahi lazim maasha Allah. An biyyumatti na arge haa. yalla Amma haa ummi bakka hamzaa keessa naa dabalu dhiise amma namni kun nama haadha nama guddaa ta'uu danda'a nama usnee waa jechuun hin danda'a. Dubbiin ijoo isin galtesi. خلاص خلاص Akkanan godha jechuuni. خلاص يلا Biyyiiti akkasi. akkasi itti ofallaa bakka sagantaa ta'e yalla nagaan tura Ayyee nagaatti. Harkaan deemnannee bari booda immoo gandi amma inni jiru kun Adaama jira. Adaama ganda diyaasporaa keessa jira fakkaata obboleessa kiyya. Uummatiyyaa booda yee Hamzaa kanaa godha. Yaa tiinki godhame bal'isa yaada waan takka jira keenya. Hoggaa waa murteessuu yaatanii amma qarshii kanan kanniif jaajee no way namni kun eenyu beektaa. Nama tokko kanuma akkatti du'aayii godhuu jira siigalee. Siigalee ammas sagalee tana maasirra baafta wanni jeetu uummatiyyaa tiktook irraa waa aboo waa hedduu sammuun tiyyituun akka keessanitti miti allaal aarrin tu waa malee natti hin baane jira keenya. Aarrin tu waa malee natti hin baane siigalee waa bitaa mirga wanni dur laaqanne akka duritti amma garuu akkasii miti dhiisa.
يوم قدو بربادة خسرين قدا في الدولة أم زادتي أما دقيقة فدقة والله شمرني ماري قوتسني ماري دا شمرن بربين خيا خاتي جلبين فتي كاتي لغاية كنت افتي دلقاتو جرتوف شمرني في وغانا سنينجان شمرني في إتن نما نغاتو قبولتي تجي تجارت دي طورتي أبان أنا جي أبان كبنيا الدنيا تنرى بالجيد جامتي بالجيد زبن الرادي بيجرا إيلان ماسكي مالك دولار الدنيا تنا غوتو قبل kita addunyaan tun jirturra qabeenya addunyaa tanarra isaa qaba maal jebe taagabbee ex isarratti maal jee laxafe beektani tiwutara isarratti maallayni naman gammachiisu gammachuu namaan kannu dhageesse maallayni naman gammachiisu gammachuu namaan kannu gammachuu kasii kannu maali ittaqullah rabbi sodaachuu rabbitti amanuu sigale amma anaan akkatti gammadu kun maalini رحمة ربي ذنب بلسخي نادي بلي أوبي إمو إن التعانو مو ربي خلي سنين كانني سنونجي شمرة خنا جالت تنس جبتنس سنقالي جالتني جبتني شمرة خدابتي مراتو خدابتي كتاو سوما مانم جامونا يقبلني من دزاري قوي دوالين نانشي دمو ايو اشيد دواء من فين سيجمر دواء سلطاك دواء رنجرة جدي دواء أفان رموني بيت هذا ايه ور باكستاني إيكاسا باكستاني متجمعو نورمو رتي هذا لا كومنتي تو ور باكستاني برباد رفته نمتي بيا آتي بيا قاعدة إبسا نجاك يتمتي أما سومنا فكس دابا على باري بر باتي كل تقوتو متى دويسا أما متى دوي فدو ميم شيخ دراش متى دوي فدو ديم متى دوي فدو صاروا نبر أبو بري في مساق نسالو استغفر الله العظيم متى دوي فدو ديم متى دوي فدو إجابته ميو أنشي نجابته ده يونا راديم تو نسارو نبر نمن سارو نيك في مسا تيك توك ارجم بخبر والله ما دورا خنا في والله لازم ربنا ما قال جمالي والله حلقني رب العالمين باتي فرتكو غوتو وني خنا في خن والله مي رب ما خن مخيسن دغين وها قال يلچو جنيتو ما ميديسا نور الله حلقني خنس والله حلقني خنس لنا أما سلا لقيت فدا تيك توك ما خنا راوند فون أوسو هذه من خيار جراتي أوسو المان خيار جراتي ونيجيم بلس خيار اللي بنا تانا ربوسيتن جرتي تيجي قابنا خادي لا جرتي تيجي قابنا خادي أكيد قابنا خادي جرتي تيجي تانا قرتي بنا دخلنا ربوسي دواي ودي هذا نيتيجا تلاقوا ما مكا المود عليه جمال فام باسو أسر رايس خمكا أورمو تسينو وان غارين دلقوني والله لازم فيسا للي ساعتين باسا إلما تقفاون دل فيسا يوم باسي للي ساعة برابدو قف فيسا لين باسو جوارس يوم باسي أبي ولتيرا أبي يوم باسي أبي نورب شد جرا ميما كما نغاتو كويو المود إرادة لباسو لتي ما ميدا فاتي جلب بريسا ركات ديبران ودون دلينيو علمو ودون دلينيو مقابر بادن فتنا نخيس عمر باسي بقلا باسي ليفان باسي قاسم باسي حمزة باسي وري مقا حمزة انكر كريساتين طول انكيت موخيتي مدي جنا غافتون حمزان مقا حمزة والله وري مقا حمزة أنكيت موخيتي مديان وربان caka أبو دي مرمو caka جيني بان هذا الراهي خينو تقول لك سيمالي ور نائفي باسي واه مقابر ده بتر خجرت نمدين جرا نائفي باتنا كلن سرنا لا مقابر ده كم خدير توكو كان دغني مقا خنا چنا خا دو ساتي خدير نافي دا كان دغني نائفي ناتجرا نائفي ناتجرا كيار باسي كيار دالان ديفتو كيار جوم مالجو
Kiyaara jechuun kiyaara kan nyaatan kana kayfiifuu akkanaan waan astaghfirullah lazim astaghfirullah hin baasu bakka dhiisaa bakka naaf gaa maqallee dhiisaa ammaan tana dhaggeeffadha waan isin hin jedhu. Bilaal baasii gurraachoon dhalle Bilaal hin baasu. Bakka dhiisaa ammaan tana keettaan immoo dhugatti mi'a ammaan tana warra amma soomana keessatti teenyee liibirra akkatti bakka arrabaa tana soomana keessa akkamitti arraba faa qalbiin si dhaggeeffatti. Wai gowa ya gowa baga dhufte mee qoy maa boochi yaabo waay namaa soon gaarii miti dhiisa soomana afaan soomana maaltu nangi booche boo baatte nan galchu bas khalaas. Awwani takka wani isin dhaamu please wani isin dhaamu rakkoo teessan warra miidiyaa kanatti ni matina. Yoo furmaata qabdii kara isaaniitiin isaantu waan haa godhatte malee rakkoo ta'e ol baaftee uummata kanatti nimin boo'icha kee uummata kanatti nimin imimmaan kee si galee cabuu kee hubuu kee gadduu kee uummata kanatti nimin warra miidiyaa kana itti nimin hiq naasuu siin qaban gara mul'ataa welcome ate kati mul'atu darbiree waan darbitu wani giftii ramadaanaa ergire maal namni kana rabbii suum sodaadhu si gara mul'ataa keessa ida hamzaan akkati maraatan kunis ganda keessanii boo rabbii suum sodaadhu rabbii dhageessanii wanin ani isinii dhaamu amma namni irrakkanne namni gadditti hin buune namni hin boonye hin jiru miidiyaa kana gubbaa amma gaarri mul'ataa kun guyyaa tokko akka malee gaara mul'ataa kun guyyaa tokko akka malee miidhamee gowwaan kunis miidhamee cabee onneen isaa keessatti bo'ee jira. Garuu asittiin agarru malee namni kun marti ka dhaabbatee deemu rakkoon isa qabdee gaccabsitee laphee isaa imimmaan irra buuftee jirti. Eeyyee akka ajaa'ibatti walla akka ajaa'ibatti garuu miidiyaa gubbaan dhufuun agartanii hin agartan malee mee an takkaa onneen na cabxeen beeku an bo'een beeku kajoo haa dhufume garuu gaafa ati sitti fidatte namni maqalla jaasi godhatu obboleessa kiyya. Keessafuu namni keenya maqalla jaasi godhata. Namni keenya sittiin dhaaddata. Namni keenya rakkooteetiin gammada. Namni keenya argata keetirra rakkooteetiin gammada. Rakkooteetiin qishnaasitti godhee sittiin kofla sittiin haasawa bunaasi godhata rabbii suum sodaadhuti. Rakkooteessan cabuu keessan fiddanii uummata kana duratti gad hin naqina. Biyyaa bar mataa keessatti ati biyyaa bar. Amma keessafuu feemasa yoo taate faa mataa keessatti ati biyya takka. Biyya gartee biyyi tan mootummaan ishii yoom kufa janii gartee yoom caba janii akkatti xalaanni kee bitaa mirgaan si marsee eegu ati makkalaakaa mataa keetii jaarrattee jechuudha. Makkalaakaan kee tarsiimoo sammuu teetiitii beekadhu. Kana gaafa gabbaatee hiik jettee asirratti immoo fee gartee gaafa onni san wannee je gaafa maarree san maarree je cabee gartee essay abaluu akkas godhe akkas taate essay akkas jennaan maadida maagassi na galchuu dida akkasii jechuudha. Sittiin dhaaddataa jechuudha namni keenya. Dhageessanii? Kanaafu rakkoo teessan keessoo firaayibeetii teessanii keessa kaadhaati imimmaan keessanis achuma kaadhaa bo'anii imimmaan gaafa bo'uunsi qabde bakka namni gargaarsa jedhu dhaqiitii bo'uuf nama sanii maa bilaash boocha maa bilaash namni maqala jaasi godhata. Anamma gaafa dadhabee akka malee roorroon natti jiraatte gassi namni irratti rakkataa gargaaran jatin bo'o. Si galee imimmaan kiyya sun xuruu isitti haa taatuun sun dhugumaa bara. Imimmaan kiyya isaaf faayidaa buusee jechuudha. Roorroo biraa keessan bu'a malee. Si galee roorroon namni amma naan beeku namni ibsaan kun raamata qaba garaan jabaatu wayinuma raamata qaba wayi laafinni si hin jaa malee ibsaan akkatti roorroon itti himatee boo'in sin hin jiru. Si gartee aqliin fayyadama. Hoggaa mana keessaa amma namni fayyaa qabu wallaa hin jiru. Namni anamma gaafa roorroon akka amma baabada sirraa miidiyaarraa bo'oo kun natti dhufte kaamera irraa achii ragaleetiin achi kaadhee bilanii xiyya. Wayyaa rabbii xiyya. Wayyaa rabbii xiyya na fattanti gaa yaa rabbii xiyya ni gaa wallaahi laziim narraa guuti. Yaa rabbii xiyya ta'e maali dhagaa sittin harree gaa yaanis namuma. Maa dhaabtu kun jee yaa rabbii xiyya jee mudhii tana gis jee buruganamaan riskii ajaa'ibaa tanaa fi ifa ajaa'ibaa takkoon wal harkasii galee.
rabbiin namatti himattamoo wanni ati dhuftee asirra wuuyi jettuuf maali mee naa himame? Yoo namni waa si godhee nama sanii takka warri miidiyaa kun na haa qabottee dhufte boo'i hottu abbaan fedhe nama san sii qaba. Qabsoo rabbiin sifattanuu si godhu maratti dhuftee wawwaatina abbummaan fedhe dhugaan isin hin jaa. Namni sitti hofla. Namni maqqalajaa si godhata. Sitti gammada malee hiq je'ee immaa sin booda. Wallahi. Abbaan fedhe yoo si zallame nama si zallame san kootu gabbeeti arrabsi takkaa dubbadhu irraayi boo'i. Nama kanaa boochisa si hin jaanam. Nama keessa zannii bachiifte efes wanni hin jeenaa wallahi. Mee amma namni qalbiin hin cabin mana keessa ni jiraattanii ni yaaddani hin jiru bar. Namni qalbiin hin cabin namni rakkataan hin jiru. Namni rakkataan isaati dawwalee waan kan hin dhabne marti rakkataa bar. Namni rakkataan biyya sarraa itti dawwalee waan kan nuuf dhabe marti rakkataa bar. Rakkataadha bar. Akka nama rakkataaf hin fakkeessitaniin malee rakkataadha wallahi. Kanaafuu soomana kana ganda keessa deddeemuu dhiisaati eegesanii Khullee Yusuf maaluma jamtee goytu adii khiyana sitee atu khullee tuuni bocham wallahi tarmee ka bocho limbane male takkashi boy Ana boy. assalamu alaikum Wa alaikum salam. ana boy Anda geeffadhu bisaatti nima. Khullee takka miidiyaa irratti boonye male keessa ofitti namni boonye ni jira Siifini muudii barsanii fi ol seene. ayya Mee ibsa abbaa jaalalaa dhuga sitti maanna. Hala! Abshiri abiibti. Ana magisii hunda qofla kiyya malee takka gartee naas gubbatti boo. nagarre wallahi Wallahi ibsaa keenya. Addunyaa tanarraa nurra kiyyaa keessaa kanaan qabu hin jiru. Addunyaa tanarra. Fatii adamni jaame fatii irra naaf boo. akka ajaa'ibatti si beekan akka ati wanni ta'us rakkoote si nan beeka amma fakkeenyaaf. Waa hedduu fakkeenya. Minan si kudee waan maanta gabbaatee akka feemasummaatti jechuu dhabuun kee wallaahi watirlaa kullee haaluma saniin mijuma akkatti rakkoo sanii fi qaamni ishee akkas jirtu santu asirraa maanta akkatti taa'ee abalurraa maxxante awwa kulleen tun jabduudhaan jee wallaahi watirlaa beeka. Wallaahi laazim ibsa. Yoo dhukkuba jettaa yoo waa hunda taate as gubbatti hin dubbadhu. Ilkeetiyya malee takkaa rakkina kiyya as gubbatti maddeen beeku. Wallaahi. Ana asuutti naaree beeka aaleetiin akkas godhu jira malee waan san qabaatteeti miti beeka. Na aarsite sii galtee. Maaliifuu as gubbaa dhuftee amma siccitii dhooffachuudhaaf maalirraa dubbattan jechuudha laqa. Fiddee nama dura bal'iftee si dura ganneetti erga namni miilaan keessa fiigi. Wanni miidiyaa waa waliigala qabnu beeka. Waan fedhee haa taatu. Waan kee waan silaa dhoffachuu qabdu sumaan dhoffata. Waan gartee namni gabbaastu irraa dubbatu immoo itti aaruun qabdu kara fedhee namni fudhachuu danda'a. Sammuu adda addaa qabna. Naafti sammuu adda addaa qabna waan taaneef ilaalcha adda addaa qabna waan taaneef ajandaa nam fide irratti yaada feete kanatti komachuun dirqama kiyyaam si galtee si komachuun qabuun. Mee maal naa taattee boocha mee dhuftee boocha himmati namni maal naa haa godhotteeti. Waan takka ilmi namaa waan takka sin fayyadu. Amma fakkeenyaaf osoo namni miidiyaa kanatti kan haajamu taate wannuma itti haajame saniin qaamaa qalbiin dubbiidhaan ibsadha malee iyyuu maaltu fide. Waan gargaarsa hun barbaade. Wantoota na gargaaru warri miidiyaa warri miidiyaa dhugaasii furuu danda'a. Wantoota warri miidiyaa na furu hoo taate afaaniin ibsadhee furmaata irraa hin fudhadha. Waan nan fayyadne as gubbaa fidee ifin tuffachiisu namaan. Siif amma suudhan waan kun hundi teessiif. Ol si kaan rabbii sun sodaadhu ta'e warra miidhaa. Ammaasillee itti fayyadaman viidiyoo adda addaa guyyaa biroo gaafa isin haasaa tokko haasofte san fidanii warratti hidhaniin. Hoblaa saniif kaboochaa walirratti hidhaniif. Isin gara dubbachuu hin dandeessu. Waa garii miidiyaa irraa dhoffachuun gaarii. Wanni beekuu qabdu ati warri miidiyaa kun guutuun ibsaan kun osoo har'a ka'ee du'ee namni tokko gartee namni irraa du'e ganta keenyarraa malee foloo nama nu godheef irraa wallaahi watirlaa hiqi jedhee sii rifatu hin jiru. Awwaniin argarraa bara. Dhuga. Sii galee. Hiqi jedhee sii wanni jiru hin jiru. Osoo nadha lafaa kee tujjaaree waa argadhe akkamitti fidee ni xonqolee maarreedhaan jala qotuu takka geessi jechuudha. Awwaan argarraa miidiyaarraa sii gammadanii harka sii dha'uun dandan gadda kee cabuu keetti gammadan malee maaliif
ati kanan beektu amma dhugumatti asuun nama kanan beekuu miti. beekaati. Yoo boo'icha keessa waa argate warri waa argate itti fayyadama dhugaan siin jaa. Garuu immoo asuu aan boo'icha keessatti illee waa argatte hin agarre namni rakkoon ittiin jirre sun jirtu ati akkasii wayyoote. Ani wallahi alhamdulillah. Yaa hulleetiin du'aa umallee asii godhani wallahi lazim ijoolleen sii galee inni mata nama kuu amma asuun fi hullee walitti yaan yoo dhugatti irra rakkoo qabu irra dhibdee qabu hullee. يعني الحمد لله ومن جو ومن تناليس خير إن شاء الله. لا دبتهم فين خاسر دبي خاوني والله غرغري وليف دني تمني والله اما سلامه شيخ انا ما تموتي دقيت انت تممرس عني والله ايه ايه والله غير ويام ميلا كان الفرود الدبي كانت تولغ اتيرا كل القول ما قالت يا ما تكميلا لا فقا دي فداكي زين بيو لاني امنت سيخول لي انا خليس دوكبا كم انت خليت انا كدل غدن دي سمعني وني خاص والله وبالله كريم يبسا والله تكامل خيجك اكل ما ابسا ديرا فين بيو كانوا كبيت الرف تكا تراجي وركدو كانت هندندو ميلا سدوكو خليس دوكو بان خلينا دغي خلي بر خلينا دوكوبا ميلانا دوكوبا يعني ننكفي فوق الراين كفي حال ما خانا مس هركن كان نوتيت مدلغو جرتامر والله دلغا نياتا فينا دافان دلغو دبيدين دولتي فينا دلغا دولتي مرفين كناف مالك دكان سيغلت هايا فولا نما دابچورا هريان تيمنا تا ايش نانجي چورا چيكل فدي دلغي فولا نما رابلسومون الرجاله ذهباتي اي والله اما كيسفو جوليسو دربا جرتو خنا نوباتو في يوتك مقالي دون فدو نترفتي غرغاسا اكامت اكام غونات اسرتا سو دربا هاغمتك وغنا متدكيف ايشينغا سوديرتي اغمتك نما سودي جرو كم جنة غرغار بينم دلغتي خيسا مارس سينجو اكسينجا نم ننتر خيسافو نم سودي خسرتن والله كابيني ارغتن چالا خايفين اللي تاتو if والله انتني سكورتا وي تو مدي تو فدا خادا الدورة كل دوغا دبيتنا غرتي متري دبينا كدي يدم دوبسا ابسا نام ندير ما خايت عفيخ هايا نام ندوس ما خايت فوتي ايه انا خايت تلمنا ما كل ده جفنو ميت ام اتتنا اني نمني غبا كون اغدي كبا بيتا واحد دون بلان سي باسا ما غبا نا إذا نمني ديرا انا جلو وان تكاري غري سينغلي تجرا همناني سوافين دنجيني همناني سما خالي تدلي قداتي ميرا خيتلي فين قديني دلغا اونلاين اتن ايغل ان شاء الله اونلاين وان طلبني وان ويغي سن كان غرتي خناس فيماسا تما هغنا اول ونتي غافن بافتو بر لا اقامه سبر باجس اقامه كل ثانيه وني كستي اقامه سبر باجو تكنجر والله لازم والله كم بسيس غبت دبجون فدان على سنه ورا بنور مالي الركون كبو يا دوما سو جرا اسكبت يا سون فدو نو اما لفين سنجبيتا اتي اما كانوا مانو من مدامي خس والله ارغمون كدوني غابر دلانتني كنا تانن حاجه تاكاتش خستنين بزنس سموتيتي تكو امو دندو قبدا يا ابساد نمبر ريس ابساد نمبر والله كلتين سنتان فدير انا نبيتا نمبر خايه غزغزي سمبي غزغزي نما ديتا غزغزي مو نما ميچتا غزي انا منم واسطي ابسا واسطي مو نتيمه كل ذكرتم فول براتي كل لفا تبراتي الدبا فدو وري ميديانا بيغو يو وري لفات اللي نبيغو عن كتابة شوفاتاو والله كلتين ينسي اتلن نبيغو باتو سرو متسبيخا طلفات نمبيت والله طلفات اللي سرتن بيخا والله نمبيت يا تا انجيني بسايو اسغا فدو اتفرا بي فرنجي تنقبدو
Sandi sakasana ka beetu nin beeka ganda tokko ertani dhaggeeffadhu sitti hima. Mee waa takkan si hima ati amma izni si wadalle akkana beetu silaala amma sachin qaqqabin kuulee naartii maal hin jiiniti mee amaluma kiyya akkan si fakkaadde shallafana kaya am takka sin dhoysummas ifi sin goggodu. Amala khair. بسم الله يا ربي خير انت ست نارو والله ست اللي نارو اوكي نتنعرف اوكي ولا هي رقا في اجايبات رقا في شر جرى قيد شان غافر تمني توقفا نتنعرف والله ست نارو اكسف فكاتي دبت ملي نمبيتو يا اكلت فكاتي اما عمل كل خسا توقفا نمن دغيسو Nama dhageessu kun sinjau nama dhaabbadhu nama qabamu jechuun nama qabamu. Ayye. Zaffaristu waan tokkoof makanaa hoggan deebisaatti godhu akkamitti jettee naan jedhan gaafa tokkoon arge takka. Lammaffaa nama marzii gosummaa fi gantummaa qabu miti. Lammaffaa. Sadaffaa akka feete. Akka feete si galee sadaffaa akka feete wallahi dhuguma bara tokkoffaa sadaffaa akka feete maqaan maalin jesi afuraffaa hin sodaatin jedhi afuraffaa nama akka fadhu mataa ofirraa dhabe tokko garte yoone akkasina fakkaatte. Ayye. Shanaffaa immoo shanaffaan tun akkamitti fassarraa shanaffaa tana. Haruma feete jee. Walaan waan silaalee irraa beekat waan silaalee. Akkam sun fakkaata. Waan silaalee irraan sitti muu jira malee waan biraan beeku. Haa shanaffaa kuni baalagummaa xiqqoo takka. Takka. Baalagummaa xiqqoo takka xiqqashoo takka qabda. Fakkeenyaaf baalagummaan tun gosa qabda akkam. Baalagummaan tun dhukkuba akka feetee sanarraa dhufti. Yaan adda baati baalagummaan tun gosoota itti qabdi sharmootummaa jira. No. Takkasisanii miti. Baalagummaan tuni namni waan sodaatu hin qabne mataan isaa tokko sodaatan hin jaamu sanirraa dhufti si galee tasharmuuxummaa sanii miti. Ta'uun sanii miti. Waan sodaatu hin qabdu. Waan sodaatu hin qabdu sanii. Namni tokko waan sodaatu hin qabu taanaan baalage ta'a beekadhu. Ayyasi deebisuun maal? Shaneenuu jeemire? Jettee amma wantoota teessee haasofte kanarra deebisan si'a kana. Okay, tokkoffaarraa naa kan. Tokkoffaa maal jettetti? Tokkoffaa maal hin jette? Nama hin dhageessu. Tasuma faallaa kanaati yaa. Ati nama dhageessa? Ifi sin godhu nama sin sodaadhu hin dhaggeeffadhu ilmuma namaa tokkoon sodaadhu hin basan sodaan hin qabne. Jara keenya waan hin jeessan naa barreessaa ishee hirraafadde. Wanneen hin qabnes fittiin dabalu nama sin sodaadhu addunyaa irraa dhuguma. Awwanni ati gartee nama dhageessuu san akkasi fakkaatetti nama sodaatudha tarii. An nama hin dhagaa akkamittiin nama dhagaa ni beektaa? Cubbuun fedhu nama miidhuun fedhu fakkeenyaaf haqa malee soban jaaladhu soba bira abbaan fedhe dhaabbatu wajjin dhaabbatu xabiyaatiyya. Haadhati gandagu haadhati ganda namni natti isaanii jira. Haadhati gandagu xabiyaa sadiin qabu bakka kanarra bakka haqarratti malee wantoota silaa haqarratti ijoollee xixiqqishoo nama dhagoon haqarratti sobarratti osoo haati tiyya dhuftee dhaabbadhu jettee haadha tiyya nama dhaabbatu mitiyan. Isumatan ammas ta'uma siinjootaa dhuga. Wallahi haati tiyya nan dandeessu sobarratti. Waan
Ama tanarratti ati wanni addunyaan tun guutuun namni hedduun harki irra guddaan tokko sitti ka'u tokko ati sobattee usteetuma kophaa ta'e tokko qabde beektar sammuun tun gujee gara nama ni galte kullee. Amata dhibba takkan qobuu jiraadha. Wahuma dhugaa takkarratti dhuguma taanaan hagarran ammas osoo ibsaan kun akkanaati yaadnatti himanii nama fudhatu miti. Ijaan arkeeti namana. Akkasitti namanan. Rakkoon tiyya guddoon tana. Ja'anii ilmi namaa sina jibbisiisuu hin danda'an. Xabiyaasan hin qaba. Si agar ijiti jaansi harkee taanaan osoo rabbiin sin gubamu waan kanarraa dhaabbatte jee rabbiin dhaguu haadhati jenna guba. Sana akkasii fudhatte. Kana man dhageessu sani akkasii fudhatanii an akka nama dhageenye san bira dabara kaasuun barbaadu waa hedduu. Talamaffaa waa'ee gosummaan qabdu san keessatti immoo gosateetu deebiftee arrabsite maalirraa wanni sun naa deebise dura gosummaan qabne sanatti beekte. Ayyata gosummaa si finam. Abbaan fardaa karaa biraa laalee fardi karaa biraa laalee jaan ibsaa qiyya. Wallaan abbaa fedheefi miti gosatiyya namni irra gosummaa jaalatu hin jiru. Gosummaan akka qabdi. Gosatee jechuun si jechuu nin jaaladha. Ammoo jaalalti gosummaa daangaa dabarte gosummaa tanaahu xureessuu hin danda'a. Tokkoffaan sanii sodaa qaba. Dhaggeeffadhu. Lammaffaa gaafan gosaa fi gosaan achiifechi deemee fi gosummaan nama wajjin takka waliin nama diree takka lola gosummaa kana seene dilii takkaa jira ta gosti jira irraan baadhanne ta islaamni irraan baadhanne ta nam tokko nabi maamannaa gartee nabi maamad alayhi salaami dhufee bakka tanatti jidduu tana dhaabma guddummaa naa dhaabbachuu hin dandeenye illaa yoo namni sannaa iznii godhe malee bakka tana sodaadha amantee amanuu baattee cubbuu kana gidduu deemu fudhachuun barbaada. Gosati ginin jaaladha. Likki namni gosa ifii jaalatutti hin jaaladha malee haga ilmi namaa wallolutti hin jaaladhu. Tana lameen gosummaan qabu'an. Gosati jaajee bilaashumatti nama nagaa miidhuu arrabsuu zallamuu hin fedhuan. Tana. Okay, tunta amma ta gosummaa sana anu tana ragaa siibee garuu deebitee gosumateetu arrabsitee bakka santu na aarsi maleen wanni ibteeti suni guutuma aarsitee guyyaa tokko. Maaliif arrabsitee siif hin deebisa? Maaliif arrabsitee? Ta gosan tema gilsi yaso namoo irraana ciqqaba. Hin sodaatin? Haase soomana waan ta'eef karaa qulqulluu naasun. Amma bakka wanna sun dhumtallee kuttee beeke. Dhumtee. Laal gaafa sanis hoo ta dhugat deebinee inumaa waggaa jaha dur wanni sun ka'ee galamte osoo isin hundi quban qabnee beeke. Gaafa ituu kuraa galaan jaaramu. Bismillaahi wajjin ture. Osoo miidiyaa kanarrattu beekamtiin harkatanii beekan. Atilleen miidiyaa irraan dhufne gaafa san ta'ii fayyadamuu dandeessaa feema saamete atilleen. Namni beeku hin jiru arsii keessan jira gaafa san nan beeka na arsii jiru. Nu booda fagoo dhuftee dhaggeeffadhu. Gaafa san ituu kuraa galaan keessan turan guruppii keessa. An gaafa san maal jee jibbaan akkana gosa takkaa qaban hin jirtuchi keessa. Ammallee hin jirtu hin beeka. Waan uummanni san kaayyoo isaaniitti hin beeka waan taateef. Garuu gaafa san maa irratti ana kan if qabe aadaa irratti if qabe. Namni kun dandeettii fi gaafa hojii takka hojjetu dandeettii fi tan hojjete ibsa akkasuma mee? An dandeettii waa arrabsuu dandeettii waa xiqqeessuun fedhu. Takka hugartee hojiin dandeettii nan qabu aadaa irratti dalaguu wantoota irratti dalagamuu qabu kanarratti dandeettii qaba giheen tiyya tanaan jeen. Qalbeessaan achi gaafadhu. Jennaaleen tanan daleetu gabbee nama arrabsiin hin jaan. Guyyaan bada malee nama arrabsuun jeen gosa tiyya xiqqeessee ifillee xiqqeessuun tal'alaati bakka na erguun beekani. Waa arrabsiin tun ni jirti achi keessa kullee amma hin jiru gaabeet amma gaafa kana hin jiru nama gareen sun. Isaa keenya annama sodaadhoo siime. Wallaahi hoon jecha ta'u bakka tana jecha tana gosa tiyya guutuun nan ergine beeka nama naan jee jira malee nam tokkoon naan jee nama lama sadii naan jee ituu guutuun naan hin jenneen nama xureessuun fedhu. Hatta gruuppiin ituudhaa san guutuun gosa namaan tuqinaa warra jeerraa maganfaturraa. Abadan kullayyuu achi keessatti bakka sanatti ol baatee miidiyaa irratti dhageetii qabdi waan kana godhuu baatte nu keessaa bahuu qabdidha. Bahuun hin bahadha. Keessaa na baasan isaanis gruuppii keessaa anas bee gruuppii keessaa. Matuma kiyyaanin dhaabbadhee as gaheenas bakka sanatti jira. Maaliifuu wanta nan deessuurra dalayda malee arraba namaatiif gosa namaa xiqqeessuun gosa tiyya xiqqeessu if xiqqeessuudha. An gosa tiyya takkaa jibbeen beeku. Guyyaa tokko naaf hin baane. Guyyaa irraa boodaa tiktok eegumnaanin
gabbeetu arrabseen. Namni si hadheessee lubbuu tantee akka iffannistu ni beektaame gosa ta'e arrabsuu dhiisi. Bakka san ijoollee. Meeqatu geemoo gomoome gosuma isaa san gabbee arrabsa gosa xiyyeessisti. Abada ijoollee itu bakka san bakka nan hin fedhin nageessee na dhaabe malee annama sanii miti. Wallahi laazim. Okay. Sunsanii sana achiin dhiise amma bira hunnaa namni farrabsee ifumaa fanni jaamatuma keetti taraaramta Gina waan rabsine kaa isaan yoo tobbaleetti isaanii fudhanii bakka san geessanii na xureessan. Deebi'anii anis isaanii xureessi isaanis akkas na godhan. Goolii kara biraatiin waliin dhoofne jechuudha. Gartee namni kun suuta gaariidha suuta. Suunni gaarii. suuta gaarii. Anammallee nama arrabatti amanuu miti sii galee nama 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 batte anu. dhallee birullee nama arrabsaa gosotaan arrabsaa maarree sanitti amanuu hin amanuun. Annami nama arrabsu naan ta'uun dhugumatti iyyatti annamaa ogon arrabsu irraan qeeshinaa godha bakka akka inni tasa naannootti isumaan kanaawu. Gosa namaa tokko gosa iyyalle wallaan gosa iyyan jaalladha gosa namallee tokko hin fedhan. Wallaa hin fedhu. Ta sadaffaadhaa maaliin siin jee ture lammaffaa gosummaan qabdu sadaffaa maal jenne jara keenya barreessaame sadaffaa irraan fanne sammuu nu dhufte bara. Maaloo Sadaffaa shanaffaa barbaada gummaan. Sadaffaadhaa maal jenne? Warra komantii kunillee ni irraanfate qalbiin qabuusi. Ati hoo man siin jee hin beektu. ati qajettee ni irraanfattee maa biyyoota. Akkam akkanan jee duuba shanaaf tartiib. Aya tokkoffaa akka fedhu nama firaa dhabe. Akkam fedhu ofirraa hin dhabneen. Annama akkamni beektaa bakka sanatti? Nama akkasii tokko na fakkaataan jee. No, annama akkam fedhu dhabee miti. Naman akka fedhu dhabe osoo hin tahin annama akkam seete kijibuun fedhu waan taateef namoota na beekan na jala hedduu jira waan taateef kijiba ofirra kaa'uuf tuulummaan fedhu isuma dhugaaniif barbaada qoe. Annaman akka fedhu dhabe osoo hin tahin nama tarabbitti amanu amman irra guddiyyoo akkas hin dalaale akkasitti fudhachuu dhabuu mala. Nama qooda rabbii beeku nama boruu isaa beeku nama kalee isaa beeku annama sane namni kalee isaatii fi boruu isaa beeynaan arraa isaa beeynaan abdii qaba ilmi namaa abdiin jiraata annama sirritti abdii qabu kasa ilmi namaa ni dhabani arkata ni cabani fayyane kaa rabbiin addunyaa tan akka bakka takkaa dhaabbattutti hin kaleen. Akka feetu argattee jirta jechuudha. La. Anuun arganne anillee hin arganne namummaan akka fedhu akka ofirraa argatee hin jiru bar garuu parsanta Akkasii qaba. miti baabaa kiyya akkas jechuu kiyyaa miti. Annama waan qaburratti rabbi isaa alhamdulillah ijoo nama waan qaburratti amanfatu jechuu kiyyaan. Tasfa nama abdii muree miti. Dubbii itti deebitee jirta laalam. Kuulleen jiruu ishee keessatti namni kun beekadhu yaa rabbi ol naagettes jetta ka 50 farra jiraami. Ati tasitti jallatte 75 taateti tasii wal qixxaate 25 taatee jechuu fedheeti nama akka dhabee firraa dhabees hin jiru. Bakka tana sirriitti adda baafadha. La akkasii miti nama sanii miti dha. Ayyee. Nama akka firraa dhabee jechuun nama abdii kutataa nama cabaa nama cabee waan cabe sanatti illee hamileefillee cabee jechuudha. Annama sanii miti dha. Annama sanii miti asuma. Annama jabaa kufiinsa kana keessatti boruun hin kaa beeku inumaatu ibsaa wallaahi dhaaduun joo malee namnummaan jabaan akka kiyyaa addunyaa irra ni jira jee yaaduun. Wallaahi. Jecha kana maal irraan siin jebeeta? Jechi kun amma irra siin jechuu dandeeni laffaatee hojjettee dhugaan manas jalaa diigamne bakka taanaa hima. Dhugaadha. Amma gaati akkamitti tasfaa sin kursiifne ree amma daddila sana dhugatti jaarattee mana godhabtume. Annama abdii fudhatu miti si jebboleessa. Akkamii? Annama abdii fudhatu miti ree. Jara keenya manni kana dura diigame sun kashiite moo kan raate kanumte. Mee dhaggeeffadhu wanta akkasii mee ibsaa kiyya. Namni jabaa jechuun kam ni beektaa? Nama jannoo fi abdiin kun ree namni jabaa jechuun kanuma. Akkasii miti nama jabaa jechuun akkasii miti. Annama rakkoo keessa guddate. Haaya. Namni rakkoo keessa guddate. Laala amma jireenya kiyya hafee takka keen keessa jiru kanaatu irra jireenya qotee keessa irra wayyaa waan taateef wanni na ajaa'ibsiisu hin jiru. Wanni addunyaa irratti rakkin arkin hin jiru waan taateef ayidan qanyam wanni bilicicii nama na dogoggorsiistuu miti.
wanni gurguddoon isin na jaabsiistu xixiqqoo na jaabsiistu wahuma jiru jee namatti amanu jijjiiramas nama fadhu yaani bakka wanni xixiqqishu wannan cabsitu Kulle nama tokko kadhufeenatti booyin argan mana na jalaa diigani sagalee naatee jechuudha suuda rabbii umarra. Garuu Oromoo mana siin jaartu Oromoo sitti kofaltii an nama kanaa ol baasee Oromoo tokko falchiisuu irra jeetan jalaa diti. Wallaahi lazim. Miyyoon sun hiiki jettee boochi. Amata jaanitti laffeettee viidiyoo hunda manni keessatti diigame maarra janii waraabanii natti argan. Manni namarraa diigame kun amma yoo qa'ee mana laafee miti beekadhu. Namni kararraa mana qabu marti irraa diiganii jiranii. Dhugatti ati dila sammara itti laffaatee akkamitti imimmaan illee taatoo sirraa bu'uu diree mana guddaa san dhabdee. Allubbu namaa ta'uu dhabe immaan hin buusuna immaan buusuun biti ana wanni immaan na buusu waa takka qofa. Jaalala. An nabla baan na boojisa wallahi nabla ma qofaatu na aarsa wallahi. Ayyee. Naman jaaladhu fiiriyaati yoo qofaaf shawwadama addunyaa kanarratti. Wallahi. Kana aarsu isaa lameen qofa. Maashaallah. Ta afuraffaa xiqqashoo baalagummaa qabdi. Laa baalaga himtanii. Okay baalagummaan qabdu san itti sinidha. Laa baalaga himtanii. Siifi Muniiraan dhiyoon tana maaliif wanni irratti sheenwaar irratti viidiyoo martan sun maal jechuun meenatti akka fee baalagummaan sun achi keessatti gaama wanni an baalaga jee wanni jee. Thank you. Laal. Qeeqa qabda jee. Anamma biyya takka ana dimokiraasii waan jaanitti namanaan. Haaya. Haaya itti akkana gadi laaffiseen dhaggeeffadhu sitti dhima. Ay biyya arabaa teessee waa'ee dimokiraasii barachuu kee kanaatti. Oye dhaggeeffadhu akkamitti jee. Isheen ilma namaati. Ilma namaati of course. Dogoggoruu danda'a. Beekumsaan isaan dhaabbadee qeequun qabu. Kunis waan dhugaati. Meeqoo nama nun gaddaa. Akkasitti. Pardon goo akkatti dhungatan malee akkatti iti arwanni miyyoo wayi nyaatte jeetin baradha. Maal nyaattes? Miira keessan galee. Hojii yaadu wallahi lazi. Laala shee namarra. Hayyee. Nama kabajamuu qaba, ulamaa iteenya komatamuu qaba, qeeqamuu qaba, faarfamuu qaba. Ulfeeffamuu qaba. Hayyee. Qeeqamuu qabaasan. Qeeqamuu qabaasan. Beekumsa keenya kanaan qeeqaan nutti dhufee yaada keenya ibsanne innilleen dhiifama nu gaafate dogoggora isaa fudhate hanga namaa bardumatte. Inni maal dogoggore? Dhiifama nu gaafate jira gaanni nu wate maal akketta. Inni moosi ammas kullee waan biraa fedde gaamma. Harmallaa tiitok jechuusan ajuusaa tiitok jira ajuusaan malee amma irra gurguddaan tiitok kanaan malee nu jira nu laallattii baribsaa. Eenyu sin laallata? Dubbiin sun wallaahi sin laallata kullee akkamatti fitti meestan. Bira kuti gaasan dhiifamaa finnee jira naaf inni nuyi. Wallaahi nama uuftan. Wallahi maa wano kaanje. Wana akkasii. Taafte tamii gaammas. Fixattee gaafii. Tashadaffaadhaa maanis jara keenya? Fixanna kaa akkasuma. Jara keenya tashadaffaadhaa haaftee jirti qoy. Ana nama akkamitti beektaati? Si madaalu? Mee nama daali nama diitaayite nama daali. Yoon tana madaalii ta'e takka argite kullee tana dabadhaa jeni. Wallaani achi siqitaa akkanas ilaala. Ati nama akkamni beektaa? Ati keessaa si dheera. I love you. I love you. I love you. Shukran. Manistee. Indaamu akka hin jirtu. Ati nama gabaabaadha. Garuu nama fagoo waa argu. Takka. Kan qofa sii kanne jarraa. Laa qoy nama fagoo waa argu lammoo nama osoo haadallee hidhee haanni isaan beekamne tokko. Lama. Shira xaxaa. Shira xaxaa jechuudha. Shiran qabdu laa ati nama akkasii deema shiratti yaaddu. Garuu nam tokko shiratti yaaduu feetee sirraa dhufte taanaan shirri gadillee shira mul'atu miti. Okay. Mena barreessa jara keenya. Ayyee ammas waan biraa. Taphatu qofluu bashannanullee ni jaalatta. Bashaasha jechuudha. Kun bashaasha namaati jechuudha. Laa taphatu qofluu ni jaalatta.
likki deemu feeta garuu nama likki jiraachuu feeta addunyaarra likki jiraachuu feeta. Okay. Likkirra yaa likkumatti wayya. Wanni marti likkitti wayya sii galee. Yoo nama faagaa dabarsine si yaa goitu rakkataa Oromoo kana golaalte wallahi dhuga waan tabar. Haya. Ayyaa akkasuma na fakkaatti. Tiyyatan akkam ni gabaabsita akkam yeroo heddumaa gabaabsita manaan jettu dhabdee. Yaani bakka nama shaaxira tokko gaa namni shaaxira kun garuu nama shaaxira yennaan siif gala shaaxira waan taateef yaani bakka nama shaaxira waan taateef nama aqlii qabu waan taateef dalasee miti. Yaa gaafii ishiin jette keessatti nama gabaabaa nama duratti argu an nama akkasitti hedduu argullee miti. Garuu immoo oggoo waa dubbatu deemu maaltu duuban jira maaltu duuban dhufa nama nan beeka. Yeroo hedduu waan hin balleessu keessattuu oggoo waa tuquu waa barbaadeeti itti fayyadamuu barbaadeeti lola san keessatti. Tana fakkeenyaaf mee amma fakkeenya sii kannaa gaafan gabbee mee isin gosa namaa tuqe gaafa kudha lameen alaa isin maaltu jira si akkana godhaa mee yoo dhiira taate inoo faraansuu le'aa jira jeeni rabshaadhaaf tokko beektaati. Anamma tapha san maaliif hin taphate beektaa waa duubatti barbaadeeti malee awwaayee kudha lameen alaarraas hajaan qabu wanni hin fadhu garuu nama tokko ka qurxaan goosiftu hamiira keessa galchisiiftee waa godhatu goosiftuu jiraa mire. Akkasi yeroo hedduu waan akkasitti hin fayyadamu. Ogummaan waa tuttuquu yeroo hedduu lola siyaasaa akkasa yoo hin ta'in nan fayyadu. An arrafamee wani sun yoo galma geesse garuu hedduun itti gammada. San dhuga baanta garuu immoo ni taphataa nama naan jedhu yaanna hedduu. Si qofaatu mana kiyya dhufeen taphatanii gaafa sheexaanaa san. Gaafa san ni beektaati waan yaaddu ni beektaa? Dhiisoo garii garatti hin deefadha. Wallaahi kulleen hin feetu jenee kulleen uffata kanas hin feetu. Dhaggeeffadhu gaa dubbii tana numa kaaftee an irra dho'isetu manni jaa abaluu waan jaallatteef rabshaa kana dhaabdee ammas abaluu waan jaallatteef. Miyyoon tummaa kana godhatti. Uffata itumoo? Yaa waciitii takkaan harka jiraatatti nama waan dandeessa. Baqaa keessatti ittiin taadhisu waan gargari. Garuu immoo macarasharra miyyoo tana ittiin dhaqaannaan gaafa san budiniin sun budinima ajaa'ibaati. Ibsaa jilmatti siyaasaa haasawa jilmaata siyaasaa. Feetu faame feetu deesi. Nam faamaan. Gaafa mi'aafaa as gubbaa keessee ati wal dorgomsiis tokko gartee ijoollee isaan akka daanyaa goote tokko ni fayyadatta. Gaafa san qalbeessa wanneen dalagsitti hime. Haada mushkila akkana rakkoon laata. No, waan sun wayii ni jirti beekadhu ati. Amma waan isaanumaan alattu waan haqa keetii kanan an hubadhe tokko jira sii galee. Nama tokko hadheessanii akka malatti fageessanii ifii fuudhanii haga namni dhagaa itti saruu eegurraa bakka tana dogoggorree jira bakka tana dogoggorree nutus dogoggorte jedhanii walii sirreessuu dhabuu isaan biraa dhabeetiin jiran akkan ijaarcha kiyya argatti. Reetu galatoome asaan hin baanu bar gaafa siitu kanaan jee bari uffata kanan feetu jeeti maarree itti beekte akkasii miti dubbiin. Gaafa silaa ijoollee as kubba wal dorgomsiistee michiyoon taasila afranqalloo bakka buutee uffata aadaa afranqalloo uffattee shaggooyyee taphatte mana tokko keessa jitu irraa arguu jiran garteemi. Eenyu michiyoo sun maqaan siidha? Liinaan geelletiyya lafarratti. Mana san keessa muniiraa anaa hojii turre. Ijoollee daanyaa godhatte duubaan dhuftee ana isaan bira jira waan deemaa ture an quban qaba. Si galte? Tamoota michiyyoonitu. Yaa warra rabshaan sun meedhisa. Waan achi duubaatti deemaa ture ati quban qabdurraa wallaahi rasuul sani. An quban qaba. Gaafa san barkuulee itti nagaa walitti qabdan na fakkaatte garuma saniinu. Gareetamiin nagaa walitti hin qabne rabshaa guddaa keessa waliin turre. Gaafuma sanuu moosi. Rabshaa ibidda ajaa'ibaa kana keessa waliin turre haaluma saniin guyyaa sana dhagaamtee garuu taphaddaa tokko taphadhee anas gubbaa dubbachuun barbaadu namarratti himte kan taphadhe lubbuu xiyyaarratti hin taphadhe. Yaa laal abbuma fadheewu ta'ee diina ofiitti illee ta'ee wanuma fedhettuu namni diina tokko illee hin jirtu Oromoon tun Oromuma. Garuu gaafa san nama galateeffate hin jiru jechuu barbaada. Gaafa san isaan katii tokko gubanii waamee kana godhanii namni galateeffate hin jiru jechuu barbaadeeti. Anaafaa fi miti lubbuma xiyyaaf hin dalage garuu. TikTok leebsaa na jalaa gubattee gaaf tokko natti simootaa natti dhufte. Rabbii sun sodaadhaan takkaa TikTok heetu qeen beeku. Leensa akkam. Ibsaa. Grubi ammee ibsaa rabbii wal
ibsaamee rabbi meenaa kakadhu wallaahi laazim gaafa garee tiktok amma kutte sinattuu dhiifame sin hundaafuu godhe rabbee jala sinii godhe rabbiin achi isin eegeetu mee isin irraa fudhuu sanuu na fagaatti dhiifame sinii godhe. Godii fi dhaggeeffadhu ammas. Wani takka wani Adabba garee isa akkuma qabdu. garee quban qaba garuu an keessa hin jiru. Garee tiyyaa miti. Gareen tiyyaa miti. Turumba duufa. Gareen tiyyaa miti. Amma fakkeenyaaf waasappii guruuppii waa hedduu kophaadhaaf kadhu gareen tiyya telegiraamaa jira. Obboleessa kiyya achi keessa jira dhaggeeffadhu. Mucaan ana daadaa ta'uuf achi keessa jira. Namni wal keessa jiraaf isa gareen gareetuuf xibar. Wallaahi mucaan ana daadaa ta'uuf achi keessa jira. Obboleessa kiyya kalmaan adeeran achi keessa jira. Michiyyoo isa adeera kiyyaa jira. Wallaahi. Dhufanii natti himan dhiisaan jeen wallaahi rakkoon qabdu. Wallaahi yoo dhugumaan godhan dhiisaan jeen akkasuma gootan. Okay, wanni yoo amma munii rammaa sagaleen taaneeti. Ani waa'ee namaan dubbadhu dhiifama naa godhe. Maali obboleetti teenyaami munii raatan wajjin nyaannee dhuneen waarda arrabsitee waarda wallolaa yoo ishii sagalee taate waarda siidhumatti naan jettee fira calise. Muniiraan dhaabatee na fakkaatti ani waa'ee namaan dubbadhu mataa kiyyaafu jiraadheen kuufna dhiifama naa godhe weefiin siin jee. Okay. Wallah. Hiriyaa sobaa mannaa diina dhugaa wayyaatte bara Oromootti wallah. Hiriyaa sobaatii meeqa laala hamtuun afaan hin baasiyyaa ibsaana waraabanii. Muniira hojii nyaanne hiriyaa turre ammallee bardawwa salaamaadha obboleetii kabajan qabaaf ulfina naa qabdi naafisiin wal kabanyaa wahuma namaa maqaa kaasuun fedhan gizeen soomana. Soomana namaa haasuun hin barbaachisu maali? Akkasi. Yaa namaa haasuun hin barbaachisu. Bakka chaa. Gaafii tana deebisiiti deebi. Macarrashaa ibsaadhaa rabshaan malee dambaanii siimisan gaafa rabshaa siimisan beektan gaafa sana irraan suubadde masmaarummaa kee nama waan jee gigin ja'u nama dhagaa nama dhageenye waan sin jee faansan namni nama dhagoo qaba namaa qabamuu danda'u qaba waan fedhallee ture bakka sana akkamiin laalte. Ibsaasa waan godhuu qaban godha waan sirriitti godhe wallahi. Amma gaa soomanaa ani gaba kiyyaan illee afuunaa illee garuu immoo wanni marti yeroo sanatti ammallee wani gaafatan jirtu lakki waan son godhuun qabotte. Maatiin qabba waan sirriitiin godhe ani bara waan sirriitiin godha. Ulee waa hedduudha waan sirriin ta'in kan godhe jira bara. Namni namaan waan sirriitiin mubsaayyee. An kijiban beekuun siin jee namni kijibaan namni faradduun nama sodaataadha. An sodaa waan hin qabneef hin kijibduun ta'ini. Aboo namni kun ifdaadarra baay'een tanaaf namni dhugaa qabuu baadee dhaggeeffadhu. Michiyoo san gaaf san akkuma jee dhuga. Anna michiyoo san waasitti uume waan dhugaa takka. Ibsaa ummaati yaa wallan garsii waggaa 12 garre wallaahi. Wallaahi rabbiin biyya tana keessatti akka Oromoon agartuu rabbiin haa qaanjeessu rabbiin danda'a harkaadhaa beek. Akkasuma mee? Yaa. Michiyoon san wallaahi takka waan alaa agartee bitan hoteela irraa haa taatu uffata haa taatu waan ifi bitattu akka ilmoo isin naa bitti. Isii bira taa'ee takka wanni ta'eeti suma jaalalaaf naa bitte akkuma hiriyaa akkuma geeletti. Si galte? Bootaa guddoo naa qabdi na kabajji hedduun ulfeessite nama sila akkas godhuu qabuu miti. Akki ijoollee Oromoo achi gootu garuu akkan kabajarraa harkadhuu miti. Wanni kuullee ta'eef wanni humnarra qabuuf wanni irra cimtuu ta'eef qofa na kabajjina fakkaatte. Ijoollee achi jirtu san kan kabajin kabajaan akkamiin naa malte maal wanni ta'eef yaati. Nama jechuun akkasii beeke. Dhugumatti hoo namooma qabaattin irraa fudhadhuun kijibu. Sirraffa of dirqaman qaban ni fudhattoo fedhan dinsa. Amma barsaan hubadhee bara kullee. Laan. Nama tokko kabiyya zara fuudhee muka asuma wanni kana waan hin taane gartee nama nar sagalis qaba wanni qaba je'ee no sirrii miti hoggoo namni kaane kaasumatti. Ibsaa kiyya laal ijoolleen dhiiraa baaftee bitatte maallaqa raashina kana. Maallaqa isiitiin nyaata kana shaayii dhaabbachuutti hin dhiistu. Dhugaatiitti hin dhiistu. Bakka hirriibaa tanaa gisee lafaa kaaftu akka laal ilmaanaadha. Maan reekaa gisee talaa kana ijoollee tana fuutee laa bishaan kana irra nayitti. Duuba achirratti kabajamee jiraachuun kiyya namooma sammuu sirrii hoo qabaatte wallah hin jiraattu. Ittiin xiqqeesse. Wallah ittiin xiqqeesse. Wallah ittiin xiqqeesse. Amma laal amma naafsi garaagarummaan toonni asitti immoo garaagarummaan asitti hammeeffadheef. Agarsiiftee maalummaa keetii dubbii ishiitis baaftee citii ishiitis hammeenya ishiitis
Tana booda dabattee haa dalagattu namni kun jaarsi ishii hidhaa jirattee maaliif waan san sirreessuu fi diddeedha malee wanni biraan Osoo kamiin qabu. wal sirreessu jechuun erga gartee ermijjaa fudhattee miti. Abiin warraa ukkas ilaala addunyaa kanarratti. Waan godhuu hin qabne ganama gongodhin, waan godhuu qabdu ganama godhi. Dhaggeeffadhu ibsaa maaliif jechani beekta? Waan sirreessuu qabdu za'aa sirreessuu qabdu sirreessita. Sirreessuudhaaf osoon isii bira jiru rabbi sodaa dhobboleetii nama akkanan godhin. Gorseetiin sirreessuuf yaalee dadhabee ermijjaa sanarra fudhadhe. Ani sirreessu jechuun gaafa hojii jirtu nama sirreessite. Erga takkaa jirtu bakka murtii sanarra geesse waan sirreessitu bira kuttee beeke. Sirreessuuf hin fuudhe kaan balleessuuf hin fuudhe malee. Kanaaf hin jeere akka kana agartaa ammaati. Nama waan jeerraan deebine. Eegalee nama akka boo addunyaa guutuu bees kadhatee ergaa san. Ati dhiirame muratte taanaan hin muratu qabda dhaggeeffadhu ibsaa kiyya. Wallaa ibsaa kiyya waan godhuu qabdu waan silaa sirreessuu qabdu zaa sirre. Amma fakkeenya tokko sii kana dubartiin teenya takka ni dhageessaa boo? Sandagaa. Dubartiin teenya takka gaafa bultii keessa jirtu ibsaa kiyya dubbisi dheeressi irraa hin gabbu'anii fataa yetta. Gaafa bultii keessa jirtu maaliif ana duratti akka tafaan kaanta. Ani akka tafaan kaanta sarruma argee. Abon irraa dhugadhaa maashaallah jeen irraa dhugadhaa. Walaa dhiira waan kaatu akkatti irra argee. Kullee maaliif nama laachuu barbaadda? Walaa dhiira akka tafaan kaatu. Ni goggeessitee na beellessitee haasonni kee. Walaa haasonni kee na balleessi. Walaa isaa keenya kadhalaa tokko tafaan kaatu diima. Akka dhalaa tokkotti afaan kaattaa. Kullee narraa dubbata. Narraa deem. Nama waa nyaatu fakkaa agartee hin beektu. Uli kabdan jira kan yakudin di badeng panguli kami okat sudah badeng tak. Makacau. Ciao hold. Adunu ayo amma tabiratif di mtat. Me mal terma wal jisa jira kan. Masya Allah sudah mere. Udah sudah ala lagu sang kune lah. Aku masal lah. Gede. Jaarsa kee kata fansi khaye gurura saa kana waj dadhabak nagal laqamsati mala sawajin siree gubbarraaw shaawara gubbarraaw achija kana sawajin mal beetari oromoon jaalan beetan miyaa jaalan beetan akka jaartii wal majji ta'anii mal jennu xumpa burtukaana wala harkaa fudhanne mango sollefanne qamarfaan akkas janii bara waliin bashannan akkas jechuudha maal beekta kullee afaan kaasa afaan kaatu qiyaashii qofalchise wallaa kullee mun bira zaa waliin fataana gootee jirtanii beelessitee jirta amma jiran du'aa godhaa yaa rabbii khayr وساعات زومنا نقبضوا يا ربي خليني يا دم راضي يا ربي خليني يا ده خليتنا سقوط في يا ربي خليني وانا شنو جت قلت يا ربي خليني يقول لي انا اللي فيس يا ربي خليني يا رب نزل دي ساعتي يا رحمن يا رحيم يا ربي خليني سبان كان اللي نقالت تناتا يا ربي خليني سبان كان اللي تنرافو يا ربي خليني يا ربي خليني سبان كان اللي تنرافو يا ربي خليني تكتي هررجي تقولني تنلي يا ربي خليني يا ربي خليني جنة الفردوس قلت يا ربي خليني يا ربي خي تكتي هرجع تيتو تنقرتي يا ربي خي تكتي بونا ور يا ربي خي درا غاسي بونا شيتي وجه
تكتي إبراهيم فد إبراهيم ها إيرمتي وجه هاجن قالت تكتي هرجن شين فوتو إبراهيم جيني يا ربي يا ربي يا منيرة شامل تيتو تنس يا ربي أمومتي جنة الفردوس غنيف أنا أمومتي جارس نجا يا ربي جارس رزقي جارس ملكي يا ربي إلمان نجا إيمان الرحمة ربي خنوفي هندي دابو تيتو خنا يا ربي أمومتي ممدولا دريرا إيرا ما قال يا ربي خبان غانين فكان عربة فكاتو خنا غنيف يا ربي يا ربي كومنتين بيزي تاتي اخو بلينك ولا ورقم بلينك تي يانغو جيراني بونتو اورمو تيتو خنا يا ربي بونتو اورمو تيتو خنا بونا اورمو تخن يا ربي بونتو اورمو بونا اورمو تخن بونتو اورمو بونا اورمو تخن يا ربي خي بونتو انت الهررجه تيتو خنا يا ربي خي هررجه منفوتو يا ربي خي ابسا اللي تاتو ابسا يا ربي خي دبال اللي تاتو تخن يا ربي خي دبال اللي تاتو يا ربي خي يا ربي دبال اللي تاتو امو تافو يا ربي خي سيدا لا دام لين غدو وليف خجوخن يا ربي خي وليف خجوخن اهو ميا دفه ميا بداي وانا واي ميا لين شغلك سونو يا ربي خي سوقي ميا دا امين جاغمنت سوقي ميا دا غبان ورفا دا بداتون ميا اندرسته يرا خني ميا لين شغلك سونو تو سابيسن ورفا دا بدا اورمو واسيني ريرا فرنجي سيني ريرا افريكا سيني ريرا حبايا ماري بورصه غبي يا ربي خيو ورا أمريكا تدواي يقولون لنا ورا سود ربي أخنا دواي ودين قلبي ساني خست نتجمدني والله قلبي ساني خست نتجمدني هو سانا تجمد شرفا أنا سي ربي رحمة نعوض سنة رايو ورا أمريكا ورا ربي ترامب تجيش أبو ربي ترامب أبو مسن راول والله ورا أمريكا ربي ترامب خنا ممتكت دران ورمون أبارسا بلين تلوت ورمون أبارسا برني بينا بر ويا أبارسا نو بينا أقول أبو ديم قدرتني كتر سياج ترامب بكاتير توصل ترامب أبو مسيا أبو ترامب أكنا ما خين انتهاء قصة خلت انتهاء سياق ترامب أمومان طلع لبين أتفرّن أين ستهابو ترامب رب أبو مسيا ربنا الدنيا تنراسي هذا برسو ترامب آمين جا أقولان ترامب ربا آمين جا سن آمين جا نموتو دقي فدلا سومنا الخيسة غند خيسن مسجد غند خيسني بعد يار راباتني دياسبوران جولن بيارا باجرتنيس إرتي هرمادا صدقا ولتبوساتي رومي في أفترة ما بيجي خيسني صدقا يرا نمني بيجا فتاتي بوسي مالي جنين غابو بوسي ورا بيجا جنين تكبر سامي خوسا ماري جنين سبر سامي ورا خوسا ماري ورا بيجا خوسا ماري بر سامي خوسا تنغفاتي مسو خوسا انغفا جنين ومنتي بريسا خوسا نغفاتي مسوغا بوسا غنفا بوسا غنفا ورا بيا بوسا غنفا جاني ماري جاني اركافتني لا الاسبار فتنيتي امان تنس جيفتس مارس اسرافن ولنا ما لا خسني بليز مسجدا قران بتاع مسجدا كم خنانو خيتيسن ابو مچا جمال مچا حسين ايسا جرت اكل مسجدا بلو مين اغرسيس خسس اغرسيس فيديو دك ديمي قران غنا بك كانت دمت ايمانا اكسي اتشنيا دنت سنيا دنت سنس افراديساتي نمو باديا خسرف نمي باديا خسرف انجرو نمي باديا خسرف انجرو يو توكچتي ماري يو نتوكچتي ماري نمي باديا خسرف انجرو عند جفدان عندوغان سنتم بيا انا يخس خلينا مكت درامته غروف خناو اكتا كتا نغدا دك انقبا نغدا سيغدي سنيه چمالي باديان دوفني مغالان دوفي مغالا جاماتين دوفي مسكين جاماتو قرقرو اسا صلاه والله اغان دخني توك ان شاء الله ما يربين الدنيا تهنى مسكين ننجر والله ننجر والله جوينا غدا جوينا غدا ربي تاخنو جا كنيوم ما دي سادو اينا غدا ربي تاخنو جا وربي نو خنوف لمن جتني برسن لمن امه ما كان نمبر والله لازم يا بونتو المان رتي يسو دفت موتي مال برباد دفت ربي سن صدا دو منا السلام عليكم
وعليكم السلام. فالو نغوسي سمهم با رمضان اللي بقسيته المانغا قبل المانو تنقول تفتوا تفولو مارغول. ما الماني في فالو ما تولي في ديت اللي ربي الباس ياكلوا إيه آمين. المان قباتوني ما قد دابر ما المان قباتوني ما قد دابر وإني ما كنت أسينجي دكابونا من المانغا بالمان وجه كبسو كبا المان ما كنت فولو كسكول أنتين فولو أسكول المانغا سيرة ديم. اي اما امه اورومو كان اللي فولو نغوسي سي المان تي قاتي تجرتي فولواتي يا أبو ميسي مليون بار سيد وقت ما لنا فولو سكول أما كنا كفولو نقولو نتسرت هني ترى شارع دامنا تشينكي تفينا قماشو تفينا واحد تفينا مية تمان الرأي. It's okay. It doesn't have to be. Jechuni dirqama cinqana matti na ite hirara na manna ite kana marrabsite mal jetteti ni mit. It doesn't have to be that way. You just you can have a follower. Follower kabatu nin dandeta. Follow ko dami ya. Dura shatta bas gida room sa. Ay kite mi jati malasan. Astaghfirullah lazim. Ani wan makkana kana jibba bannatan. Batamin na dabbaran wan kana kinin. Ya wallahi mashallah. Follow ko dami. Follow ko. المهم برا مخين اوف ايش انت سي فولو ورات والله لما جبدوا ده والله لا قلت والله مسكت بدولار انت ما قلت انت من زين انا سرت درسي من ما دعاي بيخو فاتي دعاي بيتو سغدي فاتي يو دعاي بين نركتنا كوين إيمان بالي دعاء قولي مال دعاء ترجع بياها كارشي ربط تخلي دري دعاء سني قولي ساني مو مال يعني مال نسيت دعاء قولي دعاء ور بيجاتو کو تراش انو امين جوړ د به سامان ما لګر کی جنا ganda kaysa yo family te san jala do khatare siru fian doain sini godon juro inke walam tu doain ganda kaysa tu simbar badu jira de ma ganda kaysa trakati mal jattana bajeniti wan so mana ergati fira du bisa namni ganda jala bade to ko fe doai godi ma je chumi mantan hogaran doai sini atka je ganda kaysa gabira de te ga da bate doain ti chumati ganda kaysa bira te ga wallahi ru kuma bar doain angodu ganda kaysa bira kotu dem ganda kaysa hada bakht na godu jen دور الدعاء ما تمفيدنا فيه ولا تولا شيخ فكر والله شيخ فكر شيخ ما انت نرى نديمت والله لازم استمع مبان الله والله يا ربي يا قدير كعبك وتبو بودم كعبا سندك كبران جرها امتحان مخاو جرها ما راح والله لازم والله وانسان سودا ده كسد بون قبو دغان كون جابر صحابه خمسي وان نبي محمد سكبته سكبنا ملائكه ما نغون جيتن انت امنا جانا كستنا منابر صلى الله عليه وسلم وي مال بوچ مال غلطن مال لي باولا مال جت خدت ميدو بيتنا الدباسم إيش أبو إسرة مو باز لما نجحت والله الرانتن فتاجي مو الرانتن فتاجي تنجر والله الرانتن رمضان ما أقول والله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورجع فينا قافتو بربادن قفتنا سنجلش. قافي مال سقافة أما تهجين ما بيان سنة تاتيتيادا فكتي تنقفن قافة Haji mama bamu. Haji dam tukko sikaba kabadda iyaaje bakka to kabire dabrada bakka sharia keessan kutina jira bar ana kan ni daga san wani santi godata sun daga santi godata sun nan tare amma no dumatte mala video afur yoli daga la kuno wan tujannu je of fire dalage of jani san namni ret dalage ninjuru saibi dubbina namma jetan am video na garre bara wa man shakkan sinje sigale amma an gizman akkarate agare na karad dalaga narke gizman gaddemu nagare kono video to kolai ki godi sambode be fusu fida nugo laafate guruba dis inni akuma be hutu godai bakka dis inni sun hetu takka bakka am foruti jire takite na siga fada jenol be amma zani
وري غافي قبدن قفت قدرتك بريسا غافي تسنسني ديبس استاذ بساده خطبه خيا خطبه اورموتي والخيسات خطبه وداي مو مال جنين وداي خطبه مو مال جنين خطبه وداي خي خطبه وداي هايا ورين قلتي توكو خيسان قفخ غافي اسني ديبسو غافي وسين ديبسو خطبان خي خطبه جالل رايلا جالل اول قبت وان برا خسن نكنا جالل اول قبت بس راجا واي جالات اول قبت نغا فدا الو السلام عليكم شنو ورجا ما ترول شيب سا الو السلام عليكم شيب سا عندكم جات مجلسي هلو شبخان عندنا ابو خان شبخه جالس توركين كف ها قدرتك ولا لسه دوني مامي قافين كفا ها يا أولغا السلام عليكم. كيف سا السلام عليكم جي شايب ساعة السلام عليكم ريفام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخة خينا قافين قافت جولو في هيا قافت duraan dursee baga Ramadaan sigee بقول ما رمضان نجي ayyee gaafiin tiyya maal jetti seete هيا soomana keessa jaalaltii hosi qabde rakkoo qabaa سو منا خيسه يو جاللت سكبت جاللت تنتا كميغا jaalalti takkamtu jira تاكم سكبت غرا كلها اتمال وان تاتف غرا كلها سومت سكبت انت ما ندبي سومنتو gaafii na gaafadhuun ji'a nama gaafii tiyya na deebisin jee malee sheekha kee اوكي سو منا خيسه غرا كلها غافي تجرا تاي دغيفت ayyee taa'ee اوكي غافي نبرتي تينيا كرتي دوني جنيني سو منا خيسه جاللتي ون قبدي كم تاتي جالله چونتون واحد درتون دوتي تري جالله سو مناتا تري جالله نبي تا صلى الله عليه وسلم تري جالله صحابتا تري جالله امنتيتا تندوان نمبامن تنغافي اسين جلام لكنا دغيسه جاللتي شي قبدن بين وانتف ديبنتي سي ديبنتي جن فكاتا ختانتو رغد يوغا غرام بيلو غنم قوفه جال واجال تاو غرا بيلو تيمال واجال تامتر سي ديبنتي هيا وريد قدرتك تو تنمان تنغافي يا ربي هي هو غرام نسنول قلش السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أستاذ بسا؟ كيف ساجي؟ لا يا أستاذ أركون قوم. هاي تقالي كتر الخافتين تنقبلين أنا ما قد بعد أكدر سنسيته سقالي تنقبلين سوتا قبلين لقيسه ما لي رأي أستاذ ويسي قافتو دي مابر هاي قافتو قافين تمال قافنتي يا مام أما يونين نما شير قولي سومن خانا خيسا سومن خياني جرا ما شير يقول ومديانين غاني جرامي وانا كم خلاص مسيحاتو سمحاتو يعني نما تقو خحاسو جرو خان نما بررت يونين شير قولي يون نمني سوان بدو اسو جرات يعني هايا دلي نردمت مو نما سني ردمت اوكي قافين ترى تبير عليك ابدا تبرامو جنا فادغا جنا ايه هايا امازو كانوا ما بس جنا نما كنا وجين دلغتو نجرامي ايه رد وليتن انت اندلغد اوكي ناقل يجرا يه قافي لمنو ناقل يجرا
نايب سيء ناديب سيجا بلا تايلك كيف قافين وبلتي تنيا كان قافين تكوفان أنا يون تيك توك أنا شير قدي سو من خي جراي جت قافي بلتي تنيا تنا أكمل ديفنا بيتني أكا وقت أكا نما تيك توكرا تكوتين ديبسا نمني مسلمة توكو نمني نان سومنا جئي سومنا قباتي توكو تيك توك دلي قدو قباو جل قبي تيك توك ينخون أودو ما آتي أكا تولت أوتو فدو دانسي ستي فيدا فدو نما قلا ستي فيدا فدو ني ستي فيدا وانتف خنافي تيك توك الرا همتو في تولتو يو أدبافتشون دن ديني آتي نمو مان قبتو تيك توك حقو قبدا وما في تيو تيك توك نورسنتين مرت شير قوتي تانان سلام من ما خيري شير ولين قدو خيري شير ولين قدو هنتو سومني خيفر مجرى تيك توك حقي خيسافو مالا يعني نما هاسو شير قوتي نما همتو هاسو شير قوتي نما آخرتو شير قوتي هنتو باتي ربي نخد دانا من خلاتنا جو خيسا آتي نمني سمالي في ربي خلاتا نمني سنتكا صلاة في خيما وانا تشير تقوتي خون شير تقوتي مالا يعني شير تقوتي أنا صلاة أخي أتشوا شير تقوتي بيدو تتنا بندي هقولنا لا جو هقول لا بيدو وانا كسيتي أذن جو صلاة ديس دليل سنان يرد دمتي سر دمتي يجو خون هنتو سومني خي ما ينستا قافن التانو مو جنا 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 أبلي ينكي أبلي تيتي أماتي جنا جنا تون ولتا سوم يجورا هي كرسا اتحاسوتي أكم نجايا آلي فيان أبلوه فاطمه جماله هي خبادية خولادة مارن مالتيرا هي ريمي كدلتي ونكسد إسسويو خرام من أبلو ديجي إيمانن دينه لكي كسي أكستي يابو نسيانسو يابو سو مسكينة أبو كشيكن تك إرجيف أكنا كان خون حلالي نجرا خون حلالي حرامين كف سيقولي بيتي تندخي أبليخي دولتي نجا وجاسوتي نمرة غافتي خرامته برباد سرامته قوته خون حلال دعائن سومنا خيسا فاميلي تتاسي سومنا خنا فاميلي تتي خن جنا جنا جارسا أنكس نكبي أتش نكبي لبو دلعانا ربا مدينة خوتة أكاينا قوت خون حرامي خون سومنا خي كارتم قولي جارس جابسو متي أدب يسوع وانسنجا مدينة سنتاتي مرة سنتاتي مناخية وسنا بدي جراتي مشاتنا كنا قوتي ويا ربي خيا خون أبي جرس سومنا خي سومنا خي نجرو دمينات إني سون سيف أجنبي دا إذا وجه واي في بيتي خدي حاسون تدسو مدي تيرا ها كل من نخون الرا ميلا جلان الأكبا لبيتنا الأكبا دودخنا إني دودخنا نو أرجع هون سجمر أمانتمتو يرفي الآن تقوم مخناتو مالي يرو جاسوني إنجرتو شرايخ سنجرتهم ورّي برايو في دمبيعو أن إنجرتون جاكرو كا إسلام يجون نجا يجون نجا أبوسو يجون إسلام يجون بريدو من يجون خنا غافيت أنتو خرا سيدير سجيتو جاتا غافيت سدينو غافي ورك أبدان سنسرات نسندي بسالة رفشان دابنا السلام عليكم أستاذ إفساء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم غافي يا صومنا فياد الحمد لله قلت ربي الحمد لله وأنا أكسك غافي صندوق فني أدنى في ركسة غافي أنت سويت كلام قبديو هاي أبدي غافدو ونيني ننقافة تشوفه ده هاي هاي صومنا خيسة والإنفورين هاي تجر تاتي غافي قبدا ماما خطبانا نهم مرادف تم صومنا خيسة مالو جدلقو ده فولفوتن سلافو صومنا خيسة كميت فولفوتن يونمني ولا جيسو في مو هاي جالة لقا خنا جالة لا في دي إفساء جالا في دسومنا خيسة ولو كيسة تاني باتي كورا توكين غوتو تريفتنيس باتي نمني تكتي تنا ربي جاتش ربي تكرقلي وواتو سومنا خيسة تهلكن تابت تبولتاقو يا سومنا أولون دندسو غران سكولا جاتشين سين دابتو تدي ديمو دابدي لفدوتا وبرتي تي مالتي ربي سومنا باتي كورا توكين جرتو قافة صارت تمي جوينا ماما تمي جويته خاصن صومنا به قداني خفلتا سومنا قداني خفلتا إيه أتا كاسة سومنا خيسة رموني يتي
Nama wali fuudhu deema. Soomana keessa yoo tiyya taate gaafin tun amantii jallisitu amantii jallisuu deemsun gaafii akkanaan keessummeessuudha. Soomana keessa maal godhi soomana keessa wal fuutan halkan dandeessanii jetti shari'aan amma kun akka gaafii mataa kiyyaatti garuu namni halkan taabitti bulee wal danfisiisaa bulee ganama garaa qullaa taa'uu hin danda'u wallaahi lazim hin danda'u namni ni dhukkaa sii galee yoo tiyya taate namni boru inuu baatitti aanu soomanaa jira jedhe hin fuudhinaa dabarfadhaati fuudha. Bineentii irraa qabuu hin dandeessan soomanni rabbiiti rabbiin walitti si fida dhaggeeffadhaa bara. Rabbi walitti si fida soomanni rabbiiti soomana nyaatuu hin dandeessu bineentii irraa qabuu hin dandeessu ati fuute soomanni amma halkan rabshatti bulta ganama mudhiin tun sin jirtu kun si ciniinu ilmoo namaati ishiinis ilmoo namaati bira saqiyya soomana nyaatuu hin taatu miknaata malee. Entau wana kana somana abal takkato feo janiu somana sanura ci dabrati idara farti fa id somana farti ol fuda wallahi kan sinjan wallahi khotba wada sontane mikri obulumma tukun mikri obulumma somana go batin takafana fi ol fuda ammas bege fadala wanda katak yo jarti khi sini khasinje ganda khesan tukisinje nei khijani ganda khesan tikkeesoo sinje jaarsa kheenee khijaani wallahi lazim barakaa jaarsi sun sin qabu jiruu ta'e keessatti gammachuun qabdu jaarsi khee ganda khesan sin jaalanne faayidaa sin qabu jaarsi khee khasi jaalatu haadha abbaa khee kabajeeti jaartin khee khasi jaalatu ganda khesan si kabajeeti yoo ganda kheesanii kabajaan qabne si foon qofaaf sitti haajamee jechuudha fadhii qofaaf sitti haajamee jechuudha. Yaa gowwitti kara gaafii teenyatti aanam gaafii itti aanu dhiirarraa fuune hosii dhiirti maaluu dhagaafatte yaa rabbii kiyya amma dhiirte dhiira moo dhalaan bayyoo kun dabara kaateesi namni lamaan natti ulseentanii maal nagaafatu waa tangaa dhiira hoggan jee tokkumaatu. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirta? Jira fayyaadha gaafin ta'e maal? Gaafin qaba. Hayyee gaafat. Ayilleen fuudhuuf hin ta'e maal taate? Maal fuudhu deemte? Saalachuufa. Saalachuufa. Ballaqtee? Ehaa. Ehaa. Eessarraa? Haalidha. Sagaleen saawwaat. Maal qabda obboleessa kee? Qabeenya qaba. Qabeenya maal fa qabda? Hojii guddaan qaba billaalee. Duuba atema waa'ee fuudha gaafatu fuudha shari'aatamtu fuudhinaa jee. Taati achumaa si gaafadha. Maal fuudhu deemta? Zee akkam fuudhu deemta? Adda baasi gagaa. Amma maree amma nu hojjeta. Teemi aga duraanitti hin qophaa'in. Amma fuudhu deemtaati? Amma sii mijjatte? Amma naa hojjeta. Sanduuqa reeffaatiin saasii bitanii waliin deemiti sargii godhu. Deem. Sanduuqa reeffaa naa bitaa jeeniti mana keessa haadhuti waliin deem sargii godhu. Intiin achi nasi ummatni kun ummat gaafin teessan fuudharraa achi deemtu jara keenya shakaraa asirratti raaqoo gaafii nagaa nagaafadha. Indee soomana keessan fuudhaa marti isaanii. Yaa rabbi xiyya baranii warumaa kam gaafii nagaafataas. Oromoon nama jallatti walla taap membiras ta'a membira ta'a. Ustaaza mudhii hutta wallahi. Imaane. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كمنا يا غيانا. فيا. قافي أبدا. قافي تكن قبلتي. دوبا إيران نخاسو رفته ممالك رفتري ما تخافين قبل ونين كم ما قلت. يا ربي سيأكل يرجع والله ربي سيأكل يرجع. إنتي لفاقاتي رابن ياتو قافين قبل ونين قبل مال بربادره.
Barba jaayiba khasarraa bara Oromoo tana wajji rakkan khutbaa gurmuun teenyu chur deebi koy gaafi qaba maal qaba yaa rabbii xiyya haye mutarra khaatte ga maal sii goonare warri gaafii qabdan qofti barreessaa rabbii sun sodaadhaatee dhuftanii hin rafina si gaafumaa dhabdanii hello hello TV cufi hin dhagamu TV itti bantee asii TV sana laalaa asii wanni itti bar yaa rabbii wallahi barum barba jaabaa khasar warri gaafii qabdan qofti quxurri takka barreessa ante bara namni dantii gaafii hin gaafatu bara Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتجافيهم قافتي من يكونوا خيرتان. ها؟ Dubbiin ta'e tana qofalchiistu ustaas nagaa meeti. فيا والله. Nagaa alhamdulillah. Heerumuu karoora qabaannee heerumuu nu dhorkite gaafakka. Heerumuu karoora qabaa. Heerumuu nu dhorkitee jirtaa jechuudha laata amma kanatti. Gaafii ta'e maali? Heerumuu dhagaa ammatti na dhufte. Gaafii ta'e heerumuudha. Maaltu heerumuu sokotere? Ustaas hin dhaggeeffachuu jira mee heerumnaa jechaa jirta baramma. So mana keessa heerumaa fi ibaada walitti yaatuun jee malee maal hin jenne? Duuba walitti yaatu jechuun heeruma jechuudha bara. Heeruminaa hin jenne lakkiyan. Jette. Fatuwadaayi dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. So mana keessa ati amma dhugumatti yoo so mana keessa heerumte halkan kana maalitti bulteeti ganama ati so mantamee natti himeeti. Ka barbaadamu amma fakkeenyaaf heeruma malee hojii sana turichi ilaallee miti beete. Maqaaf heerumuu moo? Mana tatteenya marra koko baay'ee takkitii tan. Mana tatteenyaa. Ustaas hojii teenyaa adda wallaahi. Dassu. Waan tana muut godha waan hudduu qullaa sana maal tokkotti jala oofasii jala keenya. Maal rabboo kun goone sana dhabadde wallaahi lazim. Warri mooditaraa maali baasi bulookin goone qoy warri mooditaraa qoy waan hudduu qullaa tana jala anu rabbi sun sodaadha komantii jalatti an muut godha inuu ammas immoo barreessan rabbi sun sodaadhati biloo godhaamee namni jala biyya guutuu kanaan ilaalu jiraasi. Innaa lillahi wa innaa raaji'uun.